baay'uman si qoraa jira. Ati garuu yakka raawwachuuf ija namaa ofirra eegaa jirta miti. Saamicha akkaataa qabam. Kun garatti dubbatan illee hin qabu. Sin kana naaf hin hubattanii. Ani mee maal godhu? An durseetuma gochi kee dongora akka ta'e irra deddeebiin sitti hime. Yoom wana wajjin qixxee deemta garooti? Cubbuun koo garuu guyyaa tokko si qabuun saanu. Maaliif? Na dararti kaa. Mee dhugaa jiru? Na dajjeesne malee mallattan bifattee. Sirumaa moo? Ammaa deemu. Akka cuqqubee kun sirreeffadha. Ashuu maal gochaa jirta? Homaa. Antoo natu sirreeffata. Hin barbaachisu. Amma natu sirreessaate yeroo biraa sirreeffatu. Yoom? Yeroo manaa baatu akka carraafaa otoo daandira qubaa kee jirtu yoo si jalaa hiikkatu. Nkoostaa miti? Lakkii dhuguma jechaa jira. Ashuu koo maal siin jedhu? Maal yoo naan jette sitti? Osoo hin beekee maafin si gaafadha. Anis osoo hin beekee sitti hima. Garuu baay'uma tokko. Akkana jaallattu iddoo guddaa akkanaaf qabu. Waan gaarii hunda akkanaa hawwitu. Fuulduraaf immoo haadha manaa koo akka taatu haala ijoollee kooti. Kan kana fakkaatu. Miti. Dhiira jechuun kan akkasiiti dhugaa waaqa. Dhiironni keenya sadarkaa kanatti jaalala beekan jechuudha. Baay'uma tokko sitti boone dhugaa mataa dhiiraa. Ati immoo gifti jaalataa akkasii argachuu kee gammaduu qabdu. Galatoon. Galatarraaf baay'uma tokko immoo sitti bareedee jiraarra. Dhugaa moo? Lamaan keessaniin hin jechaa jiraam. Ati hoo maaf hin dubbattu? Kotaa. Eessa deemtu? Dubbii koo fudhachiisaa malee. Dubbii keeluma qabu. Maal jechuudha? Ati yoo si dhaggeeffatan baay'ee haasofta. Maal qaba guyyaama tokko yoo tasgabbooftanii dhaggeeffattanii? Maal qabaatu iyyuu guyyaa tokko yoo jireenya keenya keessaa baatee boqonnaa nuuf laata? Isaan danda'u. Gaafa dandeessu nu beeksisi. Kottu deemu. Eessa deemuuf garuu akkasitti baatanii? Lafa duutiif dulluun hin jiru. Dhugaa jette jaalala akkasii kana du'aan goolabuun yaadamu. Jaalalli keenya baay'ee mana haasofsa jechuudha. Daleessu kun maal kaafii qabu? Akkas taanaan ati sinaaffaa keetti dangaa godhu obboleettii koo miidhamta. Osoo bobaa sooressaa jala akkas ta'e jettee natti haasofte garaa nan nyaatu. Ashuudhaan hammatamtee amma kana haasa'uun cubbuun ta'u. Galanni waaqaaf haa ta'u. Seenaan ati ittiin na beektu sun jijjiiramuufi. Maali maaltu argame? Eessaan fidaamman gidduu kana qarshii tokko akkan hin qabne beekta miti. Homaan qabuu siin jechaa jiraam. Hello. Hin qabuun siin jechaa jira miti mala baakee godhi jettee deddeebiftee natti bilbilti. Eeyyeen mala baakee. Harmee. Oo. Hojii harkaa qabda moo? Eeyyeen maal na barbaadde moo? Eeyyeen yeroo tokko si barbaadeen ture osoo na haasofsiifte. Maaliif na barbaadde moo? Kottu taa'imee harme. Tole. Harme. Harmi. Oo. Harme sin jaaladha beekta miti. Eeyyeen nan beeka. Maal barbaaddeeti amma? Wantin barbaadee faadhaam. Miira koorraan hubattu? Hubadheeram. Garuu immoo furmaata kaa'uu hin danda'u. Ni dandeessaam harmee koo waan ulfaataa miti. Siif immoo baay'ee salphaadha. Amma nan dadhabe milma koo. Naa gamte. Maal godhu? Yaale maaloo. Tana qofa. Kana booddee anuyyuu deebi'ee sin dhiphisu. Takka akkas jechuu yoom dhiiftee beektaati? Kunoo kun isa xumuraati. Waadaan siif gala harmee koo. Dhugaa waaqa. Harmeen koo haa duutu. Osoon qabaadhee rakkina kana si oolchee anas natti tola. Garuu qarshii tokkoon qabu dhala koo. Uff. Kun immoo maal godhinaan jedha? Eenyunni? Hiriyaa koo tokkoon yaaduma deddeebisee bilbila. Yaada natti hin fakkaatu. Harmeen immoo waa shakkuu kana baay'istaam. Harmee qarshii xinnoo ishii naa kennime. Saantima tokkoon qabuu siin jechaan jiram. Harmee maal jechuudha? Mindaan fudhanne moo ji'a kanaati? Mindaan koo namu mooree? Waa meeqaaf dhimmatti baachaa jira mana kana keessatti? Isa beekama. Garuu waan fedheeyyuu ta'u ati qarshii hin dhabdu. Kanammoo nan beeka. Uff! Hin qabuun siin jechaa jiram. Harmee jecha hin qabu jedhu kana irra deebitee naan hin jedhin kana booddee. Atis qarshii naaf kenni naan jedhin irra deebitee. Amma qarshii naaf kennita moo naaf hin kennitu? Hin qabuu qarshiin siif kennu hin jiruun siin jechaa jira miti? Harmee hin jiraam waan jiruuf hin naa kenni siin jechaa jira miti? Gurbaa maal taate? Humna fudhattaa? Hin gallakkisu anis boorsaa kana sitti laadhu har'a. Balfa baasaa. Gurbaa maal taate namni balbala rukutaa jira? As kenni boorsaa dhaqeen jalaa bana. Inni nan gal abbaan barbaade haa dhufu. Gurbaan ajjeesta.
Fageenya kee eeggadhu. Ilma koo na ajjeese narratti ilaalta? Maal jechuudha? Harmee keetti roorrisaa? Inni sin galchu balfa kee funaanii deemasi. Ilma koo Waaqayyo siif haa birmatu akkati lubbuu koo oolchite. Maalidha rakkoon jiru? Maal irratti ol dhabdan? Isa akka gaafattuuf eenyutu si fayyama? Hin deemtu? Hin deemu. Maal taatee faccate nama gaariin turre? Gaarummaa koof ragaa ba'uun dhaqqabda. Amma mana kana gallakkisiitii ba'i. Hin ba'u. Hin bahin ilma koo mucaan irra sirriin jiru. Yoo inni ba'e maal gochuuf yaaddi? Yoon ba'e maal gochuu yaaddeeti ati? Baay'uma obsa koo qoraa jirta. Beekta miti? Nan beeka. Baay'uman si qoraa jira. Ati garuu yakka raawwachuuf ija namaa ofirra eegaa jirta miti? Baay'ee gaariidha. Sanuu immoo haadha si deessee irratti harmee kee irratti kana raawwattaa? Yakka kana caale maaltu jira ilma koo? Guyyaa tokkollee dhala kootiin wanta kanaan irra gaa jedhee yaadeen beeku. Harmee koo obsaa hin mudatamu wanta akkasii yeroo tokko tokko. Harmee koo jedhaayi. Isa deemi harmee keetiin jedhe. Harmee koo ta'uuf dirqama nada'uu qabdi jechuudha? Eeyyeen. Ilma koo oolmaan koo kanuma osoo dhala ooltee raattee guyyaa dhalatte sana naaf guddatte jennaan natti guddatta? Kana oolmaan haadha? Kanaan ala filannoo biraa waan hin qabneef an akka namaa hojjedhee hin galu. Madda galii tokko iyyuu hin qabu. Sanarra immoo darbee liqii nama meeqaatu narra jira. Sin kana naaf hin hubattaniin ani mee maal godhu? Liqii namaa kaffaluuf harmee kee bochistaare? Saamicha irratti gaggeessita? Saamicha akkaataa qabama. Kun garatti dubbatan illee hin qabu. Wanti hundumtuu akka isin haasoftan kana osoo salphaa ta'e baay'ee natti tola ture. Haalli keessa jirtu hammam iyyuu ulfaate dararaa harmee keetiif sin affeeru tole. Ati dargaggeessa humna qaba fayyaa qaba baatiin hojjettu ilaa siree irratti handhuuramte irratti kittaanamuun ilmummaadha irratti kafanamuun garuu sarummaadha itti yaadi. Amma gaafii keessan deebisuu hin danda'an. Harmee obsaasinis homaa miti baay'een gaddina. Itti gaddiis maalan godha ilma koo? Garaa quufe lafa danda'a ilmoo hamtuu haadha danda'a jedhameti Oromoon. Kanaafuu obsaa homaa miti inni iyyuu dogoggora isaa baree guyyaa tokko dhufee dhiifama sin gaafata. Nagaan oolaa. Ulfaadhu ilma koo akkuma naa birmattetti Waaqayyo siif haa birmatu. Afachu namichi dubbatee Kamtu? isma dallaa nutti kireesse kaa'u? Isa jettaaye kan isaa dhiisime? Maaliif? Baay'isaa jira namtichi jalaa callisuu keenya argee nu dararuu barbaada. Akkamitti? Akkaataa maal na gaafattaa kenna? Ganama waan inni naan jechaa ture dhagaa turte miti manuma keessa turte. Hunda dhaga'uu baadhus muraasa dhaga'eera. Maaf akka haaraatti na gaafachuun si barbaachiseere? Isin ila darbe sana akkanatti himtuufika. Qoosaa ta'uu isaati? Maal isaatu qoosaa fakkaata? Afachu meeshu balleessaa namicha kana iddoo kana jedhi natti himi. Kenna amma nama balleessaa qabu adda baasisiin jechaan jiru. Dursa gaaffii koo naa deebisi. Gaaficha na qofan ilaallatu hunduma keenya irraa deebii barbaada beekta miti? An durseetuma gochi kee dogongora akka ta'e irra deddeebiin sitti himi. Natti himne siin jechaa jiru namni kun rakkatee nu bira dhufu. Akkuma atuyyuu beektu biyyaaf keessummaadha. Of bira tursiisuun keenya dogoggora? Amma waa'ee dogongora keenya miti kana dubbachaa jiru. Mucichi erga dhufee baay'ee tureera. Kanaaf furmaatatti barbaadiin jechaa jira. Furmaanni jiru ofirraa baasuudha miti? Eeyyee jaarsas kanuma jedhee bara. Kanaafuu oduun jaarsaa kamtus jala darberee hundumaa dhageesse. Kana qofa taanaan dhaga'eera. Jaarsi waan baay'ee haasa'e natti fakkaate. Afachuu nuti firan qabnu keessummaan nu bira dhufuu hin danda'u jechuudha? Maalidha wanni inni jedhu? Keessummaan lama sadi bullaan hin gala. Kun waggaa guutuu eda'ama. Sanuummoo sababoonni inni kaase baay'ee jibbisiisaadha. Ifaan ni lakkaa manni fincaanii hin guuta bishaan akkasii dhiisime. Kun amma siif haaraa ta'e na gaafattaati. Akkam? Kun amaluma namoota magaalaa biratti darbee mul'atudha. Nama jaalachuu kana irratti xiqqoo hanqina qabu. Dallaa kana waggaa meeqaaf teenyinu? Amma kireeffataa irras dabarree maatiidha. Guyyaa tokkoon ol kaanee akkasumas jechuu qabani. Dhiisa ammati baay'ee dhiphatiin. Hamma nu danda'ametti furmaatatti barbaaduun wayya. Furmaanni jiru mucichaan mana barbaaduudha kaa? Anis isuman jedhe. Turmee yeroo tokko deebiseen si bilbila. Nagaa jirtu? Akkam? Nagaa galata waaqayyo. Yeroo tokko si dubbisu? Tole. Naan dhufa yeroo tokko. Rakkoon qabu. Maal wajjin haasa'u? Ashuu mucaa kan wajjin sol beeke jechuudha? Dhiifama garuu haasaa qabdus yoo ta'e addaan si kuchisiiseera. Lakki rakkoon qabu. Maaf na barbaaddeeyyuu? Dhiifama si gaafachuuf. Maaliif? Akkuma yaadattu gochiin yeroo darbe harmee koo irratti godhe harmee koo qofa osoo hin taane siinis si mufachiiseera. Kan koollee homaa miti harmee kee dhiifama gaafatteetta? Eeyyeen gaafadheera. Isheen immoo akkan si gaafadhuuf gara keetti na erge. Garuu immoo si argachuu hin dandeenye. Akkan siin bilbille immoo bilbila kee hin qabu. Rakkoon qabu. Waaqa uumaa malee ilmi lamaanii dogoggora. Dogoggora ofiirraa baruun ammoo cimina gaafata.
Kanaafuu ati nama jabaadha. Akkas natti hin fakkaatu. Maaliif sitti hin fakkaatu? Namni akkamittiin harmee isa deesse darara? Akkamittiin saamicha irratti gaggeessa? Kunis irratti hin eegallee obboleessa. Gocha kanarra ulfaataa meeqa namni harmee isaa irratti raawwatee jira? Dogoggora ta'uusaa iyyuu bartee dhiifama gaafachuu waan guddaadha. Tole kaa erga jettee haa ta'u. Amma ati gochaa keetti gaabbitee dhiphina keessummeessoo otoo hin taane ijoollee maatii isaaniitiif ilaalcha gaarii hin qabne iyyuu gorsuu danda'uu qabaatta. Anis duraan amala akkasii hin qabu. Baay'ees ta'uu baatu xinnoo ishee na beekta. Guyyaa sana garuu waanuma na tuqe wallaale. Wanta akkasii ni mudata. Dhiisii homaa miti. Lammaffaa dogoggora akkasii akka hin raawwanne irraa of eegi malee. Dogoggora akkasii yeroo jalqabaa fi isa dhumaaf hin raawwadhe. Lammaffaatti hin deebi'u. Waaqayyos hammeenya akkasii irraa na haa tiksu. Ta'us qaba. Maatii ofii gaddisiisuun baay'ee waan ulfaataadha. Keessattuu harmee ofii jechuu yaaddeettaa waa'ee ishee hamma dubbatamuun olitti himi. Haadhas haa ta'u abbaa maatii ofii gaddisiisuun baay'ee ulfaata. Borus jireenya keenyaaf hin tolu beektaa miti. Harmeen koo immoo haadhas abbaas taatee na guddifteetti. Isheef dhuguma gocha akkasiisuun hin maluuf. Dogoggora koofis dhiifama qofa jedhee bira darbuun fedhu. Kanumaan booda ishee gammachiisi malee gocha kee darbeen of hin dhiphisiin. Eenyummaa kee kaleetiin dura ishee hin deddeebi'in. Hammeenya kee gaarummaan bakka buusu. Eenyummaa kee haaraan qalbii ishii boojii. Meenan yaala. Yaale obboleessa. Waaqayyo si haa gargaaru. Tole galatoome. Dhugaa ati nama hubataa. Tole obboleessa. Dhiifama koo garuu garuma kee irraa fudhatte miti. Kun maal gaafii qaba sirritti malee? Naaf jira. Atillee. Siifis. Gurbaa kana wajjin immoo sitti wal beektu. Maal jechuudha? Ollaadha. Manni isaanii fageenya qabamu? Darbee darbees immoo balfa funaanuu mana isaanii nan deema. Akkas taanaan haa ta'u. Maali maaf na gaafattee? Lakki yaadum. Yoo akkasitti sin ilaalan nama baay'ee wal beekuun fakkaatu. Lakki wal beekumsa cimaas hin qabu. Yeroo darbee harmee isaa wajjin walitti bu'e. Anis akka carraa guyyichaa achiin ture. Achumaan isaan addaan dha'uuf gidduu gaafan seenu isa wajjin walitti bu'e. Isuma dhiifama naan jechaa ture. Ani iyyuu shakkeem. Sila jarri kun kana hunda icciitii maalii haasa'uu jedhee yaadaa tureera. Icciitiin keenya gabaabumatti kana fakkaata. Haa ta'u gaarii. Ani kanan jedhu garuu. Maaliin? Yeroo balfa funaanuu mana namaa deemtu nama walollee sin arsite jechuudhaati. Ka'eemma gara manaa deema. Tole jaarsa biyyaa. Ati garuu waanuma hundaan qoostee hin dandeessaa? Yoomiin qoose jaarsa biyyaa nuuf taate jechuun qoosaadha moo? Kennaa waan kana irra hin deebi'inii. Tole maanguddoo.